السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتني قبل جنب طافي فرتفتو تكينا جرا جرتو سنين جنة جرا قبل جنب طافي فرتفتو تكينا سجرا أبا روزا برادة مرافي أسلوب جرا جتودا أبا روزا أسبوبا جراني جتودا فوق بوبا يرو خرا ديمو فيديو ورابونا تهنتول هذا ما كيس حتى بايتا حتى سري ماله بايتا جتودا سلكينا رقم فرادة جري تنين صدق جتودا سنين ورامي kanaafuu iyyuu kopheen tuqaa fi hordoftoota biyya abbaa roozaa barbaanne uummata akka Saayidoo Faallee wanti nuti irraa quba qabnu hin jiru uummata akka iyyuu quba hin qabnu nuti jedhanii uummata akka iyyuu bakka abdii kutannee isaanis kanaafuu iyyuu kabajamtootaa fi hordoftoota biyya isaanis hin galaa saadaanii qaqqaa hin galaa naa jedhanii jennaaniin mee yaada isaanii irraa fuudha jedheetiniin biraas dhufee jechuudha ani immoo iyyuu goddanyaa kiyya bira jira jechuudha isaan algaa qabatanii argaa jiranii goddanyaa kiyya bira jira jechuudha yaada isaanii irraa fuudhee dini yaada akkamii qabanii mee yaadni isaanii maali ka jedhu xiqqoo viidiyoo irraa waraabuu barbaadeeti jechuudha. Darajaa gubbaarra dhaabadhee isinitti haasa'aa jirtoota kiyya mee asiin abbaa roozaa biratti ol baanaa jechuudha maal akka nuun jedhan yaada isaanii kan waliin agarru tahaa jechuudha abbaan roozaa waa'ee tokko dadhabaa jiranii jechuudha. Isaan biratti ol abbaan roozaa as jiranii hattuu miti adaama keessaa karaa gisee deemu viidiyoo waraabuu natti hin ta'u. Sina fakkaate. Akkuma argitanitti abbaan roozaas keessa jiranii. Abbaan roozaa? Oo! Salaamu alaikum. Akkami? Maa banaa teettarree? Hin cufattanii? Sanuma bes agak shone ini rona kau ini tu nak tahu tidak. Kamu yang macam? Naga bulle. Akkami meesin? Naga wala serakat terole. Nama rakkoon qabu namni fi ol bira dhaabatin ma kabira ka ol bira dhaabatu jira miti. Akkami mee maaltu jira deemuu fi reemisin viidiyoo lee waraabaa jira. Viidiyoo kaasila viidiyoo kana waraabaa beekte akkuma kiyya hotel nagartee hiriyoonni isii halan waan nurra deemne galte nuti jirani waan sankaabe ka ordofin majira du'aa man godhutti jirani ka wallahi amma yeroo ma kanatti homa jibbaata geetiin jira bakka yaada kunta dhaqee jira kanaafuu isaanis gaafate nama tokko gartee biraanti wanni jedhan kun gartee bakka lubbuun namaa itti ba'aa jirtu bakka haadhaan abbaan agartee itti rakkatee jedhutti waan akkanaa kun hin dalagamu beekte gara seeraatti illee nama gaafachiisa. Asumaanuu agartee waan akkanaa kun agartee waan hammaataa kana biraanti godhuun barbaachisaa miti. Tokko isaanitti argatan xiqqashoo jecha wanni guddoon baate namni kun waliin dhiisu. Kanaafuu isaanis akkuma nuti gaddinitti boo'aniitiin agartee rifataniitiin jiranii. Sayidoon Faallee baay'ee rifatanii nuti wanti nuti irraa quba qabnu hin jiru wanti kun piraankii ta'uun ooltu jennee callifnee jedhaa jiranii isaanii jechuudha. Amma isin deemuu fiire hin bubbultanii xiqqoo? Hin bubbulu kaan amma akka gaafa isin algaa kana agartu kana jechuudha. Akkanumatti mana agaa waliin deemuutti jirra jechuudha. Atis agartee mana keessatti waliin jala deemti agartee hiriyaa jechuun waan guddaadha qaaliidha waan mindaa waliin irraan barbaaddu. Aku betul tahu. Sagalee maan kenna jiraata. Kamu kabar dari Jabar Roza, mana kayu untuk dulu ane waman anu dadhabee jira gara kiisii dadhabee jira gara manaaniyyuu namni kaaba qorii deemuudhaaf waa baay'ee nama barbaachisaa dadhabee ani turraa galaa jedhanii diniin galuudhaaf kaanii jiranii jechuudha. Kanaafuyyuu osoo ooltanii wayyuudha. Olitti hin oolu jedhika. Wanti nuti oolullee hin jiru amma fakkeenyaaf fuulaan agartee asiin jirtu hiriyaan isii jechuudha. Asiin jirtu isiin gara warra harar deemte ittillee bilbileetu hin jira. Isiinis waan akkanaa kana hin yaaddu hin boottii hin hojii nu haasa'uu hin dandeenye isiin fileete. Waan akkasii sanillee qamoonni inni tokkollee hin jiru jechuudha. Amma Ini kan kamu yuk gara jalan nampai itu bagian saya mana ini kan?
bahala isin akkasii booddan haati roozaa akkasii boodan ani akkasii boodu wanti kuni firaantii waan firaantii itti godhantu jira waan firaantii fakkaatu jira. Miki deemuun fa'a muktaar fa'a namni naa jettee gara biratti wal dhufatti gadi kun maaliif callisan osoo waan biraa ta'uu baate namni qaama miidiyaa garaagaraa miidiyaa dhodhofanii irraa kaasaa jiran maaliif callisanii ka jedhu gaafii na ta'e malee amma Sayyidoo Dubaara Sayyidoon baay'ee tokko tokko kabajaallee tokko kabajaallee beektanii waan kana quba qabaatee waan callisullee natti fakkaani bakka dubbiin walumaa gala wal keessa na harkaa taate. Guyyaa sadi guyyaa lama nama rifachiisuun hin jira. Kabaatiin guutuu kun maalirree waan kana gatiisuuf uummanni haalaa lafa sootanitti isin laaltee garaa yoo garte ka aartee jinuunatti as bahuu diddee nama isii tun fayyaaletti beekee keessa achi aarraan illee beekaa bu'uura bitu waan sanif gadhiisa isaanis hin hordofan ani jecha attama gaafatte kana gaafannaan nuti wanni nu dalaynu agartee diraankis yoo kasaatu taate waan akkana kana dalaynu lubbuu namaatti agartee akkamitti deemna isinii akkamitti xaaru kana akkamitti agartee isin dhiifnaa ajadan isaanis ni gaddani beektaa haala gaddani ammas agartee waan tokko agartee jaartiin mucayyoon tun jaartii namaati fuudhanii badde jennee sheer yoo kogoonu taate abbaa warra isiitu wal beekani akkamitti sheer gootan ka jedhu agartee duraan ofirraa shakkinee jallisnee jedhamtumarraa yoo kanamatti mee ittuma laalla jennee ittiin ariifanne kanaaf dhiifnee amma ammoo egaa dubbiin hammaattee sinuu jirte nu dhiisee nu ka jira ka quba qabaatu taate sheer godhuun isaarraa yoo qabu waan qabu tokko beekte wanni kun agartee akka ibidda daaraa keessaa suutaan nu seenaa jira jechuudha nama abdii muree jira gara agartee itti deemu mataa kiyyaa murteeffate waan tokko agartee qophaa'ee waan biraatitti dabaluuf qophiidha jechuudha suni amma asirratti miidiyaadhaan kan uffatu tartiiba jiru jira fakkeenyaaf wannan argee viidiyoo tokko jechuudha ani qara isii jalan deemu fakkeenyaaf amma diraamaa isin dareemu kana abbaan agartee abbaafaat hedduu gammachuu itti qaban eenyu taanaan jechuudha. Kodhina garana ta'e jiru falli jiru kama mataa kiyyaa ta'e agartee waan isin dhaga'uu hin dandeenye jechuudha akkuma argan dubbatanii miidiyaa irratti jechuudha. Waan kana naannoo waan garuu barbaadeef wanni kun dhabu mudata jedhee garas qophii qabu ammaan booda agartee inshallah qophaa'eetiin agartee waan qabu itti gurguratee waan dadhabe namoo uummanni oromoo na bira jiran qarqaaran inshallah rabbuutti abdii qaba waan namni jedhamu tokkollee jiru jechuudha jechi kiyya ammaan booda gara sammuun kiyya na shakkitti deema jechuudha kanuma wani galchi as taa'ee alaamaa taa'ee maaltu naa jira deema manni adda gartu kana dha'ee waa ilaaluu danda'a wannan carraa itti qabu miidiyaa kana yoo qaban taatee biyya akiraati anis barbaachisaa kana biyya galaa jira dhiifama waan ta'een gartee turee isin dhageessisaa inshaallah rabbiin nagaa haa godhu. Fakkeenyaaf barumsa bakka galaa jedhanii ka'anii jiran inshaallah isaan geegessee gara manni haaraa geessee isaan geegessee ani xiqqoos turuu barbaadeeti jechuudha haajaa biraa illee asii qaba waan taateef kanaafuu iyyuu inshaallah waan irra geenye mara iyyuu biraa geenye rabbi jedhee. Wanti yaadu ilaa inshaallah akkasitti nagaa keessa na jiraata du'aayina godhaa waati jechuudha akkuma isii dhukkuba jedhanii ammas natti bilbilanii isiinis gartee yoo kaa gartee beekaa kaa araftu taate haadha beektu isinii dhukkubaa yoo akka tasaa gartee namni kaa isii dhoyse ka jiraatu taatu taate booda gartee dubbiin sun ol baatti yoo jaartiin kun jidduutti kaawaa taatu taate itti gaafatamuu mataa isaa keessa isa simame akka abbaan yoo ka awwaalamtus ka taatu taate. Ani amma kana hundarrayyuu mucayyoon lafa jala jirti. Nu abduu malee fayyaa qabaatee isiin akka osoo sanirraa sabbartu wayite. Kanaafuu akkasitti inshaallah humna guddaan amma agartee. Akkasii kun abbaan roozaa galuudhaaf kaanii jiranii irra geenne mara yoo kaawaa dhageenyu taate hafuura waa maraa isin biraan geenyu ta'a. Abbaa roozaatiin karaa nagayaa imala gaarii jedhaani. Asumaanuu du'aa'ii godhaafi. Haalaan agartee nama jaalatti.
دعاء نقول إن شاء الله ربي يا رب خير ولد إن شاء الله نقول كسنا جلاد دعاء من ربي وفنا خير إن شاء الله نمر إن شاء الله نمر الوجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردفتوتا كنا مملتوتا روزا جيتشودا. والله خوار ربي نقول هم بيجو أما كنا دقت كلاية هاتي يمكن أكون سواني سنقول بين ربي كيري أقول إن شاء الله أكنا تلالو تجرتي هم من اللي هدو غير أجرا والله إنسان كامل والمان حضفنا أكتا أوجونا إن شاء الله دعاء ما قدا والله أجرك يانكا كم سنين مكاوني أنا أرجع تقول لنجرو يافتما في يوم التجرا أكست جبات دا كامل دقت كلاية وربنا نقول هم بيجو والله دعاء ما نقول إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أكان؟ أنا جا. يا أكان. أمانة. إنجرا. برباد ما تجرا والله بستين وما جبتهم برباد يا رقم تمام والله ما نقدر أكمل ودهم يأتي فيها وأكمل رجعت سيدي والله ما جرا ماله